Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya oduu simbirtuu amma nu geetti qabna. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa rakkoo bulchiinsa hamaa isa mudate furachuuf ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed iddoo jiranitti dhaquudhaan mari'ataniiru. Marii kana irrattis abbootiin amantaa rakkoo isaan mudate karaa seera fi dambii isaaniitiin akka furachuu qaban irratti walii galameera. Kun waan gaariidha, garuu wanti boodatti deebi'u homtuu hin jiru. Harreen harruma funyaan muuxuma jedhee kan feesbuuka mataa isaa irratti maxxanse gaazexeessaa OBS kan ta'e Margaa Angaasuu yoo ta'u, itti dabaluunis Caalaa Bultumees wanta galgala kana maxxanse isiniif dhiyeessina. Sirriitti hubadhu, Oromoo jechuun qabxiilee jajjaboo 10 kaasee jira artist Caalaa Bultumee. Innis ijji qaanii hin beekne maaliin nama ilaalte jechuun eegale. Tokkoffaa bara irreechaa jalqaba san waca barbaran bakka irreechaaf wacan. Lammaffaa bakka irreechaaf wacan. Sadaffaa seenaa Adawaa dhugaan beekame hundi akkuma gahee keessaa qabutti kabajuu jalqabnaan u'uu kenna qofa Adawaan jechuun wacan. Afraffaa waraqaa eenyummaa ganda Oromoof kenname jechuun of bobaasan. Shanaffaa osuma wanti nu malu iyyuu nuuf hin ta'in warra abbaa dabaree jechuun gadi xibaaran. Akkasumas baala gizee jechuudhaan xibaaran. Jahaffaa addabaabaayii masqalaa dhala keenya ristii keenya jechuun maraachuun deebi'anii jiru. Torbaffaa alaabaa Oromiyaa fi faaruun mootummaa naannoo Oromiyaa maaf fannifama, maaf faarfatama jechuun gadi dololaa turan. Saddeettaffaa manni waliin jireenya Oromoo qofaaf yookaan immoo maqaa isaan waamaniin koondamneemii jedhamu sun Oromoo qofaaf kennamaa jira jechuun inni jedhan. Saglaffaa aangoo gurguddaa Oromootu qabate jechuun xurumbaa isaanii afuufaa turan. Kurnaffaa afaan Oromoo akkamitti afaan federaalaa ta'a jechuun laagaa isaanii banuun amma gahan of agarsiisan. Amma immoo waan wal hin fakkaanneen dhiiga ilmaan hiyyeessaa dhangalaasisuuf biyya jeeksisuuf boohanii mankaraaruun safuudha. Wanti guddaan eessa ta'anii akka wacaa jiran dagachuu isaanii kun gowwummaadha. Yoo achi fageessinee Shawaan Kaabaa, Shawaan Kibbaa, Shawaan Lixaa fi Shawaan Bahaa akka Finfinneen marfamtee jirtu yoo as buunee ilaalle immoo magaalaa seena qabeettii Shaggariin Finfinneen marfamtee akka jirtu dagachuun kun wallaalummaa fi dubdubbii akka hin qabne of baruu dadhabuun raatummaadha. Kan sangaan iyyuu malu qacceen iyyiti. Waan hundaafuu ilaalcha sirbi jechuun xumuruudhaan feesbuuka mataa isaa irratti maxxansee jira. Yaada gabbataa fi qabxiilee ajaa'iboo ta'an 10 kanneen yoo duubatti deebinee kan laallu taate diinummaa jarri kun Oromoof yookaan immoo saba guddaa kanaaf qabdu ifaan ifatti kan mul'isudha jechuudha. Itti dabaluunis artist Ittiqaanis wanta feesbuuka mataa isaa irratti maxxansee isiniif dhiyeessa jechuudha. Artist Ittiqaanis akkana jechuun eegale. Waan baay'ee jechaa turan diinonni keenya halaalaa amantaa dahoo godhatanii maqaa keenya nu faalaa. Eenyummaa koon itti ibse, qabsoo sabaan itti cimse, aadaa koon itti geerare, diina koon itti weerere. Natti himi sabboonaa koo lubicha abbaa lubbuudha. Akkuma jarri jechaa turan dhuguma sirbi cubbuudha. Hiquma hiqaa harki dabaree wal dhiqa jedhee geerarsa ajaa'ibaa kan itti geeraree fi walaloo ajaa'ibaa kana kan walaleessee
artistii xiyyitii Oromoo artist Ittiqaa Tafarii yoo ta'u, itti dabaluunis akkana jedhe. Waa'ee Haacaaluu wanta garaa nama raasuu fi qalbiif onnee nama cabsu waan gabaabduu wayii maxxanse. Innis akkana jedhe. Ofittiin inaafe dhangaa wajjin qadaaddannee ol kaa'annee waanin kophaa nyaachaa jiru natti fakkaateen ofitti inaafe. Hammeenya jiraa diinummaa isaan lallabdee sana silaa osoo caba isaanii fi imimmaan argitee gammachuu Oromoo maraati. Yoon maal akka jechuu dandeessuuf tilmaameen du'a abaara. Eegaa bakka deebii hin qabne dhaqxee caba alagaa keessatti gaheen kee gahee leencaa waan ta'eef siin boonna tokkummaa lallabaa turtiin fuulduratti tarkaanfanna. Hacee koo goota gita hin qabne onnee keenya keessa jirta jechuun goota Oromoo fi goota Oromoof wareegame yaadate. Galatoomii Ittiqaa keenya gootatu goota beeka. Hacee koo ati yoomuu onnee saba guddaa keessa nama kamuu ol yeroo hunda jiraatta. Karaa biraan ammoo namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti namoota garaagaraa akka burjaajessaa jiranii fi odeeffannoo sobaa ta'een yookaan immoo odeeffannoo manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa hin jedhin gabaasuudhaan namoota hedduu akka burjaajessaa jiran argaa jirra. Namoonni hunduu viidiyoo kana sheer gochuudhaan manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa hanga ammaatti wanti inni murteessee fi labsiin inni dabarsee akka hin jirree fi namoonni hedduun labsii akkanaa dabarsan jedhanii wantoota garaagaraa fi odeeffannoo garaagaraa akka dabarsaa jiran argaa jirra. Kanaaf namoonni waan kana gochaa jirtanillee akka irraa of qusatanii fi manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa immoo hanga ammaatti wanti isiin dabarsitee fi marii qofarra akka jirtuu fi walitti bu'iinsi fi rakkinoonni uumamannis karaa nagaa fi marii fi nageenyaan akka furamu akkuma reef isiniif ibsuuf yaalletti ibsanii jiran jechuudha. Kanaan ala labsiin isaan baasanii fi wanti isaan jedhan akka hin jirree fi hangasiif haga labsii fi yookaan immoo hanga dubbii qabatamaa fi odeeffannoo qabatamaa ta'e argatanitti qeerroon keenya akka obsaan eeggatanii fi akka odeeffannoo sobaatiin hin burjaajofnis ni jedha. Waan na dhageeffataniif galatoomaa. Viidiyoo kana namoonni hundi akka dhaguu fi akka bira gahu akka odeeffannoon dhugaati isaan bira gahu sheer laayik gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Waan dhageeffataniif galatoomaa. Oromoon haa mo'u.